Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan uummata qaqaalii. Akkaataa itti miiliyoona takka itti fudhataniin isin garsiisa. Waliin turan afeeraa keenya. Iddoo tanagaa iddoo piroofiit jedhamtu sana akkanatti yeroo sadii kilik goona. Kilikii erga goone booda deeyilii saayipar guyyaa har'aa juun 6 jechuudha. Akkaataa itti fudhataniin isin garsiisa. Waliin turaan afeeraa keenya kabajamtootaa fi hordoftoota iddoo tana tara takka akkana cuqaastanii dootii takka argachuudhaaf qubee i harkattan tara takka qofa cuqaasuudhaaf. Ergas booda xiqqoo kana qabdanii teessaniiti gallaqqistanii qubee tiitu isiniif dhufa. Lammaffaan immoo sadaffaan dootii tana tar 4 takka 2 3 4 jettee akkasitti hiita. Echi isinii dhufa. Okay, ammas tar takka akkanatti hiita. Iitu isinii dhufa. Arriinis haala kanaan dhufee jira. Akkatti aansita iin haaluma kanaan isinii dhufa. Tar lama kanatti hiite xiqqoo qabdee teessaanii yuun haala kanaan isinii dhufa. Akkasii qaqqabdee teessanii ammas emmiin isinii dhufa. Haala kanaan deeyilii saayipar guyyaa irraa haala kanaan argachuu dandeessanii jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota. Check price gootee onoo haala kanaan argachuu dandeessanii miliyoona takka argattan jechuudha. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe share godhaa isiniin jaa.